baasiin hundi nurra. Inda geessanimi biiroon seera qabeessaa biyya sanirraa waa hunda ka guuttate maktabaallee waan seera qabeessa mootummaan Kuweet barbaachisu hunda ka guuttatedha. Kanaaf amma shamarran biyya Arabaa keessa jirtan ila dhaggeeffadha. Gaafii biraan barbaachisu waan ani isiniin jiru kana qofa. Amma fakkeenyaaf viidiyoon eeggadda gad lakkise san irratti warri tiiktookii hin kaase lakkoofsa waan hin barbaanneef ani lakkoofsa irra gad lakkisee ni kaasan. Kanaaf amma isin maal isin jedha likkitti na dhaggeeffadhaa please. Akka gartee waan biraallee jechuun ammatti akka hin cinqanneef keessattuu ijoolleen Joordaanii fi ijoolleen Beeruutii baay'inaan na dubbisaa turan. Ani kan hin jedhe tokkoffaa irratti ulaagaan isinii hima dhaggeeffadhaa. Biyya Arabaa kamuu jiraadhu, Masrii jiraadhu, Suudaan jiraadhu, Beeruut jiraadhu, Joordaan jiraadhu, Dubai jiraadhu, Qatar, Saudi, eessaahu jiraadhu, biyyuma Arabaa keessa jiraadhu. Biyya keessa jirtu san keessatti iqaamaa yoo si harka jiraate. Dhaggeeffadhaa. Laal. Baasiin hundi nurra. Baasiin hundi gizee isiniin jedhu. Tikeenni illee nurra. Iqaamaallee maaliin tikeenni nurra, fiizaan nurra. Wanni si barbaachisuuti baasii biyya san keessatti olii gadi hin deemtu taaksii fi waa yeroo imbaasii Kuweetii deemtee meedikaala akka gootuuf isaan si ajajan si baasisiisu qofa kaffalta. Dhageessanii mi please mee yeroo takka koppileen kitaaba godhaa ka isin argaan jiru bar waan an jedhu kanaa isin hin ta'in immoo maali isin argaan jiru bar isin argaan jiru taab koppileen keessan argaan jiru please taapii fi koppileen keessan argaan jiru. Asumaanuu obboleettiin teessan naafiin intalti si koomandoo naafiin beeytaniimi dumaashii warra Harargee dumaashii warra nama guddaa Oktoobar 26 tapha qabdi. Oktoobar 26 har'a 13 14 moo 13 guyyaa meeqa booda naf fakkaata hisaaban beeku mungkin guyyaa 13 har'a naf fakkaata saftii galgala tapha qabdi akka irraa hin hafne hundi keessanuu ijoollee mana madaamii keessa jirtaniis hundi keessanuu please. Okay? Naafi intala si koomandoo dumaashii warra Harargeetii inshallah akka irraa hin hafne. Okay? Akka irraa hin hafne kabajaaf jaalalan isin gaafanne ijoollee Oromoo. Warri mana madaamii keessa jirtan yoo waan biraa dadhabdan obboleettii teessan taappii fi koppiliinkiin yoo cinaa dhaabbattan jajjabeessuu dandeessanii jechuudha. Ishi walii gallee? Okay? Okay, amma gara ajandaa keenyaa darbina. Akkamitti gara Kuweetii deemuu dandeenya viidiyoo ati waraabdeessan irratti ka jedhudha. Biyya Arabaa Beeruutiin, Joordaaniin iddoo kamuu jiraadhu. Ulaagaa si barbaachisu na dhaggeeffadhu please. Yoo haasofni kiyyallee siin galle ani yeroo hedduu akka Harargeedhaan garuu akka Harargeetti hin haasa'u. Akka loqoda nama hundaaf galu jedhee haasa'u xiqqoo hin jiraami. Jiddu galeeffachuu barbaada akka isinii galu jedhee. Dubaayis jiraadhu, Qatariis, Suudiis. Any country rakkoon qabu. Ulaagaa si barbaachisuun siif hima. Baasiin nurra isiniin jedhe akkuma dura jedhe. Tokkoffaa irratti tikeetii nurra, fiizaan nurra. Ati kan si barbaachisu biyya keessa jirtu san keessatti taaksii olii gadi hin deemtee piroosesii fixattuu fi embaasii deemtee meedikaala gootee biyya keessa jirtu san waziira biyyaalaa jechuudha. Yani ministeera biyyaalaa bira deemtee waraqaa ragaa kee fudhatta. Kagartee biyya san keessatti uumaa akkam balleessinii. Dhaggeeffadhaa namni biraalleen gaafa biyya biraa amma keessattuu ijoolleen Dubaayii jirtan yoo biyya kana dhuftanii deebitan iqaamaa tolchisiifachuu dandeessan baatanii deebitan jechuudha. Amma ijoolleen biyya Qatar kana keessatti iqaamaa yoo irratti badde tolchisiifachuuf jedhanii maal godhan biyya kanaa bahanii Dubaayiin deemanii asitti deebi'an. Akkasii bahanii yoo deebi'an ni tolchisiifachuu danda'an jechuudha. Ijoollee baay'een akkasitti tolfatte biyya kana keessatti. Akkasii waziira al-Kharjiidha. Amma viidiyoo maxxansiisan keessatti waan isin hubatanii jira. Ani ka jedhe yoo iqaamaa harkaa qabaatte iqaamaa biyya jiraattuu san
yoo paaspoortii harkaa qabaatti yoo kontiraata illee jiraatti feetu alallee jiraadhu garuu fakkeenyaaf amma namni hedduun waggaa lameen saafaa fixatee madaamiin nagalchuu deemaa jetti yoo madaamiin sii fayyamte ila dhaggeeffadhu obbaleetiiti yoo madaamiin ta'e okay Itoophiyaan galinii amma fakkeenyaaf Kuweet irraa hin obbaleetiin ta'e jirti isii ilaaleetiin galuu barbaadu jetteen tikeeta ati naamurii naaf danda'a yoo jetteen si hayyamuu dandeessifaadha. Ati maal goota eega madaamiin ta'e bira jirtu yoo sii fayyamte ta'e kuruujii sii kanniti muwaafaqaa jechuudha. Muwaafaqaan tun ammoo yoo hin jirre hin danda'amu. Ila dhaggeeffadhaa warri mana kontiraataa jirtan. Warri kontiraataa banne akkamii yoo ka jettan ani dhugaa hin hanga amma nan geenye information kun warri kontiraataa baddanirra guddaa amma ijoolleen biyya Arabaa tana keessa rakkachaa jirtu ijoollee kontiraataa badde. Biyyaan keessa jiru kanatti illee Saawudiitti illee Dubaayin illee warri hedduu rakkachaa jiru ijoollee kontiraataa baddeedha. Ijoollee kontiraataa baddeen akkamii danda'amu yoo ta'e yoo mootu akka Dubaay kanatti mootummaan keessa jirtan yoo qaraara baaseen alatti hin danda'amu. Maaliif mungkin karaamaa isinirra jira faataa waan ta'eef. Itoophiyaa irraan dhufanii ka jettan amma dura mootummaan Kuweetii fi Itoophiyaa waliigaltee mallatteessanii jiran akka daleeduu fudhatan. Garuu hin eegalle Itoophiyaa irraa. Ka ammaan tana Kuweet eegale biiroon waliin hojjedhu biyya Arabaa irraa nama iqaama dhiifa manaa godha hin eegalamne ganaa hin eegalamne ka biyya Arabaa keessaa kuni maal isin jechuun jira yoo iqaamaa fi paaspoortii harkaa qabaatti yeroo san fiizaa si ergine baasii keenyaan deemuu dandeessa gara Kuweet. Raatimni diinaara 220. Okay, raatimni riyaala 220. Dhageessaniimi? Diinaara 220 biyya san jechuun mungkin hin beeku kuma 50 ta'e 55 ta'e akkasuma fakkaata. Okay? Gilsi isinitti himaa jira beekaa kun amma waan keessaan dhufanii gaafillee akkas maali hin barbaachisu. Asuma irratti waan jiru hunda isiniif himu. Sigalee? Kana ammoo namni argitee harkaa qabdan namni waan kana qabdan torbee tokko keessatti isinii xumuruun yoo wanni jenne namni tokko numan dhabeedaa subhaanallah shamarran keenya tokko kanummaan seera qabeessan jiru ajaa'iba rabbii na ajaa'iba na taate chikonni keenya hundi warri taaptaap nu godhu kun hundeedha wallaahi rakkataa bara wallaahi akkuma rabbuma qabda wallaahi billaahi maaliif irra guddaa mana madaamii kontiraata jiran kaan badanii ala jiran namni seera qabu hin jiru wallaahi namnummaan tokko maali koo obbaleeyyan kiyya biyya namaa keessa wallaahi seera godhattee yoo teesse harka 100 meeqa keessaa irra siif wayyaadha seera qabeessaan keessattuu amma biyya amma akkana rakkattuu biyya akka amma biyya amma keessa jirru kanafaa keessa biyya seera qabeessa yoo taate biyya xixiqqoo akkanaa kana keessatti wallaahi irra harka meeqa irra siif wayyaadha. Sigalee maaliif si fayyada amma ijoolleen hedduun sheenawaa jirti. Sittiinaa galatoomi chiikonni keenya akkuma sittiinaa kanatti illee ilaalla. Sittiinaa galatoomi sittiinaan duruu ilaalla wanni naafillee piroofaayila naafii irra kaayyette galatoomi. Mee namni piroofaayila naafii tapha naafii irra kaatan takka takka barreessaame galatoomaa isiniin jedha waan birallee yoo dhabe. Asumaan akka isiniin jedhe naafiin tapha guyyaa 27 Oktoobar guyyaa 26 saftii oollee galgala. Tapha qabdi. Adaraa akka irraa hin hafne. Okay? Warri mana madaam keessa jirtanilleen yoo waan biraa dadhabdan piroofaayila isii godhattanii taap koppiliinkiidhaan jajjabeessuun isinirra jiraata. Naafi intala si koomandoo dumaashii warra argee sah walaala. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ammas obbaleeyyan kiyya yeroo fakkeenyaaf waa nagaafattan osoonii fi yaaduma keessan sanitti xiyyeeffattan amma namni hedduun miseenjeraan dhufee waastaappii nagaafata waastaappiin dhufee miseenjera nagaafata iimoon dhufee waastaappiin nagaafata jarri kun hunduu tokkuma sagaluma namaa qabuudha
namumaaf barreessuudha miti. Kanaafuu yoo gaafii qabaatan waa'ee dhimma Kuwait kana irratti akkasi gaafii sana osoo naa keessan irra bareeda jedhee yaada. Okay? Yoomi guyyaa 27ti taphni naafiidha. Taphni naafii paaspoortii guyyaa 26ti Oktoobar guyyaa 26. Okay, Samira galatoom.